Cukkute. Yeah. Cukkute galana. Cukkute galana. Adi baay'ee qofachiistaa bara. Ani bari shamarran Oromoo miidiyaarra jirtu keessa barsiiman jaaladha bar. Adi bara anaaf si amata dheeraa Facebook irra waliin qabsaa'u turre bara. Yaa kanaaf isin jedha kan namni waan irra si beeku si habeeta gaafa maqaa si balleessuudhaaf shira sirratti xatan. Akkasi duubaan jeeshiin jiru hin beekani shurxaan gugurdaan. 50,000 kafala itti jaan. Ani inshallah miila kiyyan argamu. Wallahi bilaa waan si ajaa'ibu maayikii nama birrii 50,000 san fudhachuuf viidiyoo na ergee garuu mucayyoon si fakkaattii garuu dhibbatti si miti. Wallahi warri sunis numa shawwadame amma viidiyoo san viidiyoo baay'ee na erganii yoo akkanatti ilaaltu fakkeenyaaf akkanatti achi yoo ilaalte maayikii fayyada namni garuu viidiyoon daqiiqaa lama beeyte viidiyoon akkaataan viidiyoo akkaataa biraati. Foto fuula kiyya feesii kiyya Photoshop itti godhani akkamiin nam fakkaane duba. Naayin waa takka Photoshoppii miti. Fotoon sirrimaa Photoshoppii illee ngoone garuu mucayyoon nama biraati. Ijoollummaa dirruma kee kana ani namoota hedduun ergee irra deebi'ee laalee. Yaa mucayyoon gurraatti dabaraan diimtu dabaraan ni bara hedduun diimtuudha mucayyoon gurraatti dabaraan. Naayin maayikii maal beektaa isiin amma wayita sanitti viidiyoon isii diimtuudhaatiin kabee ka diiminni kee. Ajaa'iba qabda wallaahi 50,000 gabaleettee jaambar deeggadda akkatti nargee. 50,000 ani maaliif akkas jedhaan beeyta waan si amanuuf yaa. Waan si amanuuf mee dhugumatti. Yoo na amante 50,000 hin xiqqeessee bar dooraana 10,000 jechuu sirra jiraata ture bar. Yaa sani bar birrii 50,000 miti ati lootoo tokko yookaan wayita carraa wayii waa mokkortu birriin 10 guddaadha. Birrii 50,000 haaluma salphaa fudhachuun tapha si fakkaataati. 50,000 har. Hayyaati amma haala kanaan geemii fayyaduftu. Amma geemii kee kana irratti maayikii dhagayi. Ibsi shaallee ni jaalanna sillee ni jaalanna. Ati intala ta'e ta warra baaleeti. Innis ammoo mucaa kenna ka warra baaleeti. Amma ati intala ta'e amma falli maali maayikii bee maal agoonoom. Amma mee maal goona rakkanne. Ati dhufte Oromoon si jaalata. Ibsi shaan jaalata. Isin jaarsaaf jaarti. Sille leenca tokko isaallee leenca tokko gadhiif namoo. No akkas godhuun isinirra jiraatu yoo barbaadan barbaachisaa yoo ta'e akkas gootan yoo garuu tokkuma fiddanii dhuftan garuu harma tokko hojjettan. Yoo tokko injifatin aartanii. Silaa injifatu. Nu lameenuu naarroo jechuudha. Because lubbuu fi lubbuu taphata waan ta'eef akkamitti. Lubbuu taphataa isin lamaanuu ijoollee ija Oromooti. Oromoon isin jaalata. Isin lamaanuu qulqulluudha. Si fakkeenyaaf Oromoon kasi beeku sabboontu. Mucayyoo xiqqoo onnee sibiilaati ati sii galte. Onnee kee kana keessa onnee Oromoo mara jira, onnee Harargeettu jira, onnee Baaleettu jira, onnee Arsiittu jira, Tajimmaattu jira. Namni si jibboo jiraate Habasha. Oromoo keessa xilaata Oromoo warra dhugaa dhaabbataa san jechuudha. Kanaafi seenaa kee kanaan dura gizee taarika irratti Oromoon kun gara wanni itti geemii gara wanni jedhee. Namni inni kijibaadha siin jechaa jiranii. Erga gaafa surree sanii namni si amanu deebar duraan nama amana. Si duraan nama baay'isawee beeksifamatti wal beena nama si amanu ture. Ani surree mataan baafadhaa ka jedhe inka kanneelle. Tokkoffaa surree mataan baafadhaa. Jireenya namaa duraan akkanan turre maaltu kanis godhe qoy Ahmed. Dhageeffadhu waan koomantii ilaaltee natti naasa'ini maayikii dhageeffadhu yookaan sitti cabsee si biraa deema. Na dhageeffadhu. Inde dhageeffadhu kaasima. Ana na beeytaa hima. Ana na beeytaa bar. Ana warra koomantii dhagayi. Ani shokolaata koomantii dhuf. Warra koomantii warra ti dubbiftisan. Gatii si buusee irree na cabsite an. Inde dhageeffadhu ka. Warra koomantii san akkana furrii taragadhaa. Isaan ilaalin tokko fadhate. Akkasii miti bar Ahmed amala akkanaa hin qabdu ture. Koomantii hin dubbisin koomantii dubbistee waan gaafatin yaada sammuu kee keessa jiru na gaafadhu tokko jedhe. Tokko yaada sammuu kiyya keessa jiru bar duraan akkana ture Facebook irratti qabsaawaa ajaa'iba amanamaa turtee maaltu akkanas godhee jiru. Amma amantiin eessa badde amantii maaltu balleesse duuba amma waan ani barbaadu godhuun amantii balleessuudha waan itti amanan godhu. Qoygaay sodaadha minnaan iloliin. Maal amantii amma balleesse na gaafadhu seeraan sii deebisa maal balleesse. Kanannaa iloliin suuta jee dhagee. Haay. Wanti naan jee jiree waan nama lama jidduu kofoo baafachuu 50,000 kannuu sun hin barbaachisu. Akkuma duraanii kan keessan ta'uu si wayyaan si jechaa jiran. Dhageeffadhu gaafii bareeda. Osoo an jecha san jechuu baadhee ashittiin teennaadha kabajaadhaan minxaa fi afatteen salaattu beeta. Hoshtiistu tas si gala afaan Jarmanii.
think Maal this jechuun kushuu das jechuun afaanuma beeku Hojjeessu jechuun afaan hiikkaan jecha kanaa sii gala. Fiimta halla afaan arabiitillee yoo ta'e tokkoffaa aashittiidhaaf kabaja kennaa. Osoon akkasii sireesii godhee Hamzaan miira keessa galchuu baadhee mucattiin teenna kabajamtuun bareedduun aashittiin dhaabbilee har'a Hamzaa wajjin shaa hin jettu ture. Sila har'a akkuma ulamaa'otatuun gabbaatee arrabsitu. Saala tokko malee shee Anawaar irratti gadi yaatee arrabsitu kana sila har'a isiillee tartiiba kana keessan oolti. Har'a rabbiin isii faayee kabajaa isii kennee abbaa warraa isii ammattee dhiira Harargee jegnaa Hamzaa Hajii. Ammadis nama hin jirre maqaa kaasuun hin barbaachisu garuu wanta ati beekuu qabdu tokko waan ati jettee uummata kanatu bar waa'ee surree kaase waan ati kaafteef deebisii kennaara. Waan ati jetteef miti baay'isawwee namni nama jaalatuuf kabajaa hin godhu namni Hamzaan waan isii jaalatuuf ibsaan waan na jaalatuuf namni nama jaalatuuf hanqaluu kuusaa kabajaa miti. Jecha sadumaa tokko siif hima. Dubbatteef miti turumaanuu waan kabajuuf malee. Dhagahi jecha sadumaa takka siif hima. Ani ijoollee shamaraa lama qabam. Obboleeyyan shamaraa afur waliin dhaladhe. Annama dhalaa shamaraa takka miidiyaa kanarra ittiin taphatu hin fedhu. Ibsi shaa yoo ta'e si fuudhuu qaba. Siin taphachuu hin qabu. Ani akkasitti amana. Thank you so much. Maaltu jira? Maaliif siin jedha beeyta? Homata akkasitti nafne rabbiin si tolche, si bareeche, si miidhagse. Dhagahi gaa, na dhagahi yaada keessi. Haadhiis nu ajandaa kana haadhiis nu please. Qooyi na dhagahi maayikii ati intala shamaraati na dhageeffadhu. Namni dubartiin taphatee dhiisu anaaf xilaata. Dhugaasitti maa. Maaliif jennaan takka maqaan kee yoo sibate deebi'ee lammaffaa maqaan kee siin tolu. Namni waan ati goote kanaan waggaa 100 si kaasa. Kanaan waggaa 100 si waama. Kanaafuyyuu gaafa waan san goonu pilaaniidhaan goonanu. Wanti nu goone kuni Maammadoo birrii shamaraa nyaatu aarsuu danda'a. Ka 10 qabu 20 qabu aarsuu danda'a. Laakiin dhiira qalbii qabdu ta'e obboleettii gaarii qabdu. Waan an jedhu kanan dinqisiifata hin deeggara. Obboleettii isaa irratti akka namni ashoofuu namni barbaadu kamuu hin jiru. Maaliif kana siin ja'a yoo jette ati gaafa kabajaadhaan hiriyyaa tokko rabbi si hiree waan fal'aanni fuudhee jedha Oromoon beektaa. Carraa kana malee namni bara heerumuma kana argachuu ni ulfaata. Carraa malee har'a shamara meeqa taate yoo kana ilaalte bareeddu. Ta waggaan irraa deemaa jiru. Ta waggaa 30-40 seenaa jirtu. Ustaazonni maal jechaa jiran? Shamarran teena waggaa 25 caaltu jaal. Har'a waggaa 30 caalaa jirti. Ka osoo waraabessi nyaatee sareen 20 hin fixanne jira guddinarra. Osoo jaarsan qabne. Kunniin maal dalagaa amma yeroon irraa deeme jechuu kanneen. Ati har'a umrii kee kana carraa kanatti mucaa qacalee intala qacalee wanti nu isin hawwinu sargii keessan dhufnee taphachuu. Dhoosisaa birrii fuulatti dha'u. Ani kana barbaada. Dide saniin gara kanatti waan biraa waan amma shokolaataa ni TikTok har'a banate dhufee afaan banu. Ka waa'ee obboleettiin beeyne, ka waa'ee haadhaan beeyne, kabajaa intalaan beeyne. Ahmad akkas jedhaadhaan wanti an godhe hundi kabajaadha shamara tiyya hundaaf ijoollee shamaraa hundaaf an kabajaa'u kanaafi akkasii amma ati waan gootu ati intala teenna amma gurbaa keenna waliigaltan wal jaalattan ati amma jaartii yoo intala sikkoomandooti niitii sikkoomandooti kanarratti amma tapha kee ka dhufaa jiru ka jaarsa kee waliin taphattu. Sargi dhugaa rabbiitti ibsishaan sargii godhuu qaba. Sargii guddaa godhuu qabdu. Sargii keessan dhufnee isinii taphannaa dhoosisaallee isinii guurraa. Mallaqa jechuudha gama Harargee kanatti hin beekamu akka gama keenna baaleetitti baalee aadaa qabaa. Safuu qabna obboleessi kiyya yoo har'a fuudhe birrii 20 akka 30 dhoosisa kennama. Gaafa har'a galgala jaartii isaa fudhatee manatti hin galate har'uma duroomee bula. Ibsaan kana bareechee beeka. Ati har'a gaafa guyyaa ibsaa walitti dabalamtee irraa duroomtee jirta. Allahu akbar. Mana horachuun duroomuudha. Dhugaa sitti mamaayiki. Durummaan tokko. Dhaggeeffataan jira waan jenne ani bas dhaggeeffadhu. Gama keenya gama baalee kanatti namni jaartii fuudhee jechuun duroometti ilaali bakka. Sababiin isaa jaarsi ardaan gosti namni kun hundi ka dhufu namicha kana dhoosisaa kenna. Mallaqa kenna. Loon kenna. Re'ee kenna. Akkanatti beekamna. Guyyama kana birriin kee akkana ol baya yooma duraanuu qabaachuu baatte. Allah duroomteerta achi booda abbaa warraa kee wajjin dalagattee jireenya kee jijjiirattaa jechuudha. Amma kan isinirraa barbaannu nuti waan rakkattan nu himadhaa. Kumaatama isin duuba jira. Sargii fi barbaadan isinii goonaa. Qoy as biratti warri baalee hundi maallaqa nuu kan namu. Wallaahi isinii kennina dhoosisaadha kun. Nu biratti kuni waan kolfaatii fi maayikii deemaa jechuudha. Tanii miti manii tujjaara taane jeeti manii. Tujjaara taata maaliif tujjaara hin taane bar kun dhugaadha mucattiin maa kolfiti.
namni fuudhee Baalee keessatti sargii yoo godhame koomantii dubbisi ati ani waan Baalee dhaladhaan ilma Baaleeti bar. Ani waan jiru siif himu jira mucayyoo maa taate. Gumaata jechuudha mi guys karaa argeetti lee jira. Gumaata osoo hin taane dhoyisisaa jedhama dhoyisisaa jira dhoyisisaa mallaqa. Karaa keenyatti gumaata jedhama saniif. Gumaata jechuudha miti guys. Gumaata jechuun ka gaafa ati ilmoo dhaltu daa'ima keetiif gumaata nyaata sirerra hogguu ati ciiftu si geessan sani gumaanni. La miti naaw. Hai sani miti. Dhagai waa'ee aadaa ganaa si barsiisuu barbaachisa. Ati ganaa mucayyoo sabiyyiidha anas si barsiisan dhageeffadhu. Ambar. Andi aadaa gandi kooti moo kan an beeku kamin na barsiistanii beeka. Dhagai gumaata jechuun hiikkaa isaa si himamaa kina dhagai gurra kee kana keessaa gurri guuradhu. Gumaanni jaarsa keetitti heerumte gaafa ati ilmoo dhaltee sirerra ciiftu san gumaata nyaanni si hojjetamee siinqiin si godhamee wanni ati nyaattu hundi si qophaa'ee siree san irratti torbee lamaa sadii achi si qallaban nyaata kun gumaata. Hayyee ani waan biraa. Waan gaafa har'a galgala gurbaan siin galatu akka aadaa keenya kana bare amma yoo si barsiise dhagaye akka Baaleetitti fakkeenyaaf laali har'a galgala yoo siif ibsishaan sargiin keessan har'a galgala ta'e. Ibsaan edana sittin kalaa'u beektaa warra si eegu jira wataddara jira ka isa dhoorku jeeshiin jechuudha. Har'a akkasitti kophaa bultaa jaala maalii jetta miizee jedhan san hin beektamii miizee warra uffata yuunifoormii gosa tokko uffatu san. Miizeen suni dubartiin sun si bira turtii dubartiin suni waa maraa isitu si sirreessa. Borgalgala sitti dhufa ibsaan. Borgalgala isii waa maraan qopheessitii uffata kee kana sirraa yaastii. Tishartii sirratti nambistuu cukee guurtee alatti baastii karra manatti aanan mataa jala sii keettee micciirraa mataa jala sii keettee ibsishaan abbaa kiyya. Halangee dheeraa qabate halangee. Nyaata kee nyaadhu fi. Hamatu kun kaajaa'iba jiran bakka. Halangee gurraacha dheeraa isaa qabatee sitti ol seenaa ibsishaan. Hara nyaata nyaadhu boonatti. Wala nyaata. Kursi godhu jira har'a dalagaan qabu beektaa boqonnaa qaba. Ajaa'iba qabdi. Aadaan Baalee kun aadaa akkaan si boonsu laakiin ammoo waan takkatti jira beektaa. Mallayni ani kafalu gibirri gabbarri jechuun gibira osoo hin taane gabbara dubartii ani amma yoo si fuudhe. Kama mataan kun narraa harca'e manaan si gaadha rifeensa guutuu ofirraa guuree jechuudha. Birrii guddaa si qabatan. Mallaqa kana garuu booda si maa deebisan. Algaa guddaa kana sii bituu, televiziyoona sii bituu, meeshaa mana keessaa ka maashina itti waa mara hojjettu sii bituu, waan ati mana keessa barbaaddu hunda sii guutan jechuudha. Mallaquma kee kana. Yaa. Laakiin ammoo wallaahi kama mataan kun si maraate fuuta jechuudha. Harkaan gaatta. Garuu gaafa galgala san geette gammadi bakka. Guyyaa sanirraa ati haftaamiidha bakka qabeenya wanni marti. Bontee jiraattaa maatiin kee gaafsan lafa sii tarakkabaa abbaan kee dhufee mucaa kiyyaa qabeenya kiyyarraa hagana kenneef abbeeraan kee ka ardaa dhufee hagana kenneef gosti dhuftee hagana kenneef birrii ka birrii dhiisi ka birrii hiriyoonni kee akka humna isaatiin si kenna fakkeenyaaf ani yoo qabeenya qabaadhee ibsaadhaaf dhoysiisaa birrii 30 Itoophiyaa dhoysisuu danda'a. Innis akkasuma gaafa sargii kiyyaa deebiseetuma naa dhoysisaa jechuudha. Harkuma harka jechuuf si galee akkasi akka aadaa Baaleetitti akka qumatii keetii akka humna keetiitiin kennita mallaqa. Namoonni fakkeenya mallaqa hin qabne 1,000 irraa kaasee haga 5,000 haga 10,000 haga 20 haga 30 akkasi wallahi dhugama sobaa miti. Kanaaf amma wanni ati gootu guyyaa sargii sarrabbi achiinsi haa ga'u maraafuyyuu inshaallah carraa gaarii qabda. Isin lamaanuu warra bareeda wal argatee rabbiin ammallee hireessa amma waa'ee tapha keessaniititti haa deebinu. Bunallee na bira jiraattee buna siin buusu. Nyaadhu bar nyaata. Mee waan qabadhu kaachi hin jiru kubbaayyaa wayii fuudhe bishaan mallee taatu dhugi duute iyyuu akka kana maatii mateetta. Chaayi bagadi atummaan nyaadhu kan geenyu gaa dhagee ani amma geemii kiyyan beeksifataa jira bar geemii kiyyan beeksifataa jira. Guys geemii kiyyarraa hin hafin haamti keessanuu ammallee irra deddeebisee isin hima. Uffata kam uffattee dhufta uffata keenya uffadhu ka. Naajee. Raashoon hin jiru fadheen dhufa. Wal jala dabarsaa yookaan ibsishaan Harargee haa uffatu. No, inni Harargee uffatu deema aslan Harargee uffatu deema. Yaa duuba ati maal dareen Harargee uffate ati bara amma warreedii Baalee jechuudha bar. Harargee nagaatti. Baalee uffadhee dhufa rakkoon hin jiru. Bella ciao 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 yeroo gabaabaa si hafa akkas jechuun uummata Harargeeti.
Yaa Sodaawwan. dhageeffadha guys inni harargeen uffadha dhageessanii ture miti. Ani rakkoon hin jiru baadillee ta'u aarsillee ta'u uffadhee hin dhufa. Garuu hundi keessan beeysan of godhuun isinirra jiraata jechuudha ammarraa eegalaa ta'e. Amma viidiyoon hojjannaa garuu ani kana dibaa jiru. Isin lamaaniifuu akkamitti isin lachuu akka walqixa baatan fedhaan beeta. Akkam goona duuba. Nam tokko qofaan mo'achuu qaba gaaduba walqixa ba'uun hin jiru. Dirree taphaa namni seene tokkumatu injifata jetta. Dubbiin jajjaba. Akkam goona raakii sila garamaa dhaaban dure. Garam dhaaban maal jetta warri koomantii mee amma kanarra yaada kennadha waa'ee biraa dhiisa. Adabbii qaba beeyte Ahmed. Adabbii maalii qaba? Adabbii qaba waan ta'eefu adabbii san ibsa adabamu irra jiraata. Yaani maal wal adabuu barbaaddan isin? Hiriira bahuu deemna. Akkam dubbii jajjaba. Yaa hiriira bahuu deemna. Dhaadannoo maal jedhu geggeessitan? Inni sirba naanniyyee jiru hin beektamiti. Yaa warra nageenyeef sirba naanniyyee jiru san itti banate. Suuraa kiyya kun akka kanatti akka meessa jira sa. Akka agartee maka akka hacee kan. Akkanatti tolfatee tishaartii irratti tolfatamoo mukarratti laxxafeeti. Mukumarratti guddisee guddaa. Mukarratti fannisee akkanatti. Kanarra guddaa godhee qabatee deema. Saayiboonni isaa immoo suuraa gaafa biyyatti kaamu ka waraqaan baatu sanii jirami. Xixiqqoo kana namni torba takki namni 5 isa duubaan qabee deema inni san qabatee naanniyyee kan jirti banatee dandan jechaa deema jechuudha. Magaalaa keessa. Dandan jiraa deemanii? Sammuu Feesbuukaa fi TikTok irra poost godha. Ani immoo yoo muhame tishartii isaa uffadheetiin deema aslii fi seenaa fi haati seenaatillee tishartii isaa akkana qabanii na duuba deemanii jechuun kun adabbii isaati. Isaan naa kan qabu. Saaniifuu eenyu adabamuu qaba. Kun yaada bareeda garuu maali beektaa? Isaa adabamuu irra jiraata. Adabbii kanarratti adabbii kana wayita fotoo kana qabattanii deemtan achirratti waa barreessitanii barreeffama maal yaada beektaa fakkeenyaaf jaalalli hinjifataadha waan jedhu akka jedhaa yoo deeman hin danda'amu. Fakkeenyaaf yaani gaa jechuun namni yeroo hiriira baanu biyya faranjii kana keessatti abiyyiin akka godhee daawon jennaami fakkeenyaaf. Amma isin jaalalaan wal mootanii atis isas jaalalaan mootee innis jaalalaan si moo'ee ibsa abbaa hinjifate san akkana qabattanii fotoo jaalalli hinjifataadha jedhaatumaan ibsi shaakiin godhama. Walleetu bareeda wallee bareeda. Walleen akkamitti kaa fakkeenya yoo akkatu barreeffamuma san irrattuu wallee kana yoo barreessiten ta'u. Barreeffama san irraayyuu jechi jiraachuu qaba sii gala maayikii. Istiraateejii fakkeenya hubannoo yoo laalte. Ati dhaadannoo tokko yeroo geggeessitu fotoo kee kanarratti jaalalli hinjifataadha jecha jedhu barraa'uu qaba. Hinjiru kanaa hinjiru hinjiru amma kana silaa akkasuma. Kanarra walii galuu qabdan kaa maaliif beeyta yoo amma sirbuma bichaa godhaa deemtan fotoo harka qabattanii hiikkaan qabu. Yaani waan turgumii kennu ta'uu qaba wanni tokko wanni dalaytu. Yaa jaalalli hinjifataa jechuu qabna. Khalas. Genau. Warra walitti dubbannu. Warra kaayiroof duuba sallabsiiftee boodigaardii kee ispoortii dalagaa jiru guddicha kee naadha faatee sanfa achumaan isiin si eeyitii eeggannoo isin barbaachisa beektaa. Guys dhageessanii jirtan adabbii irratti yeennee walii dhufnee walii gixamanyaa. Ani garuu akkasii amanamiki jaalalli hinjifataadha. Jaalalli yoomuu hinjifataa. Sigale kanaafi bifa sanitti jijjiirtanii abbaan hinjifatee haala sanii yoo gootan malee amma yoo sirba naanniyyee gootan fudhatan waan jettan jiran akkasu bareedaadhaa mi uummata. Bakka amma uffannaa kee warra biyyoota hiikootu ka. Rakkoon hin jiru nin dhufa. Gaayis akkas wayyaa yoo haayee yoo adabbii murteessine jira deebisne injijiru jee dide carraadha yoo dubaate garuu. Yaa adabbiin kun uummanni dhaal argite jaalalli injifatarra walii galleerra. Kan waan sirriitti turgumii qabuullee onnee ma irra keettaa onnee san biratti isaa gootaniin hojjechiiftu waa baay'ee nu gaafadha waan akkanaa kana muuxannoo qabna beektaa hiriira baay'ee deemne. Nu warra imbaasii Barliin torbee takka cufee dura rafee bar karra dura rafneera. Kanaaf amma ati kanarratti akkas godha walumaa galatti wallahi waan ajaa'ibaati akkaataan isin geemii itti qabattan kunis ajaa'ibee osoo nama biraa wajjin dhuftanii sila bar samii san isin tuusifna beekta amma isin lamaanuu nama mana tokko qoraan cabsu atis ibsi shaanis isin tokkoma isin amma foon tokko jechuudha jaarsaa jaartii jechuun already tishartii fi
tishartii mateeti jechuudha. Tishartii akkasuma walumatti dammaramtanii jirtan nama dammarame martuu tokkuma atis injifattu innis injifattu. Guyyaa takkaa fi faamilii guyyaa meeqaa fayyadamu? Guyyaan ga'eera sabtiidhaa miree gaafa 14ti. Qo'arra guyyaa meeqasa? Harri 12. Yaa leenci bookkisuu kutate bakka baran. Har'a 12 boru jummata 13 sabtii 14. Iftaanii jechuudha. Guyyaan taphaa iftaanii jarana. Maayikiin ajaa'iba osoo ibsishaa wajjin ta'uu baattee silaa akka ati injifattullee shakkiin qabnu qaama akkam goona duuba isin lachuu mamii keessa nu nayxani. Rakkoon hin jiru ammoo mullee nan gammada innillee mullee hin gammada kuni geemii jaalati waan ta'eef rakkoon hin jiru just fan godhuu fi beeyte ilaaltamee isinillee bakka. Anu beekni na ajaa'ibee jira guyyaa san eegaan jira akka malee. Warri guyyaan sun egaa guyyaa addaati. Sa'aatii reesmaa akkasi dheeressitarree sa'aatii nu jala nu achi dheerate nu jala. Sa'aatii namaatutu geemii sa'a sanitti qaba sa'a 4tti namaatu qaba nama saniif jenneetiti sa'aatii xiqqishoo if duuba harkisne. Okay. Bareeda. Bakka ba'uufin deemaa isinitti haa ta'u. Jabaadhu bakka inshallah waan jiru mee dhimma mari'annaa uffata amma suuqii dhaqii hojjechiisi kaa istaayiliidhaan. Uffata itti adabamu. Ka ittiin adabamtu kana gara adabbii booda hojjechiifattammoo akkamii jedha haaraan ammaatis innis waan akkas. Uffata naan uffadhee dhufu maal uffata hunda hin qaba uffata aadaa hundaa hin qaba. Okay. Ka adabbii kana hoo akkamitti beektarree abbaa injifatu akkamitti beekee hojjechiifata abbaan? Gisuma moo humnee deemnee hojjisna gaa. Gizema san daruurii akkamitti taare? Jechuun guyyaa lammadaa adabbiin guyyaa lammadaati bar. Sultaan na bira jirta akkamiin sodaadha. Asoo adabbiin guyyaa lammaffaati? Egaa guyyaa saftii halkan taphanii keessan viidiyoo waraabna ganamtii waraabna. Akkas taanaa walii galle ani yeroo sanitti adabaman si'a bara akkuma ka'amma wal adabdanii kan. La. Viidiyoo poost godhama bara ala gabbaanee hojjenna. Yaa Allah wal qaxaqqatuun amma kaa jedhe. Roobe adaamana fakkaachuun ammaan dhufuu deemti ka. Yaa jabaadhu bakka maraafuu inshallah rabbi keeriyaa godhu isin lachuu injifattan akkuma ati jette waan qirna nama jedhu qabu isin hunduu tokkoma. Yoo barbaadde uffata rooma sitti tole uffadhu. Rakkoon Fataa jedhaa koottaa ka maraafuu inshallah rikaardii haaraa cabsa.